people namoota, man dhiira, woman dubartii, boy ilma dhiira, girl intala, day guyyaa, night halkan, year waggaa, time yeroo. Classroom kutaa barnootaa, blackboard gabatee gurraacha, desk minjaala, homework hojii manaa, dictionary galmee jechoota, language afaan, word jecha, sentence yookaan immoo sense hima, lesson barnoota, test qormaata. WhatsApp akkam jirta? No worries rakkoon jiru. That's right sun sirreedha. That's wrong sun dogoggora. I agree waliin hangala. I disagree waliin hin galu. Be patient obsaan eegi. Don't worry hin yaadin. Good job hojii gaarii. Teacher barsiisaa, doctor doktora, nurse nursii, driver konkolaachisaa, farmer qonnaan bulaa yookiin qotee bulaa, student barataa, police officer poolisii, engineer engineera, shopkeeper nama dukkaana yookiin immoo suuqa gurguru, cook nyaata nama bilcheessu, life jireenya, love jaalala, peace nagaya, world addunyaa, language afaan, story seenaa, truth dhugaa, friend hiriyaa, in keessa, on irra, under jala, behind duuba, in front of fuuldura, between gidduu, near dhihoo, far fagoo, with waliin, without malee. How much is this? Kun gatiin isaa meeqa? It is too expensive. Baay'ee qaaliidha. I like it. Nan jaaladha yookiin hin fedha. I don't like it. Hin jaaladhu yookiin hin fedhu. Please help me. Mee na gargaari yookiin maaloo na gargaari. Where is the market? Gabaan eessa jira yookiin gabaan eessa? I'm looking for a job. Hojiin barbaadaa jira. This is my family. Kun maatii koodha. I live in Egypt. Ani biyya Egyptiin jira yookiin biyya Gibsiin jira. Have a safe trip. Imala gaarii siif haa ta'u. Fakkeenyaaf waa'ee jecha doctor jettu hiikaa isaa beekne, doktorri doktora beekamaadha. Hima irraa ijaaruu danda'udha jechuudha dubbiin. Asitti jechuudha afaan barachuu jechuun jecha eega bartee hima irraa ijaaruu danda'udha jechuudha. So fakkeenyaaf jecha doktora jedhurraa hima akkam fa'aa ijaaruu dandeessa? Hima sasalphaa waan hin ulfaanname. Fakkeenyaaf akkam jechuu dandeenya? Inni doktora jechuu barbaadde he's a doctor maal jenna? He's a doctor. Isheen doktora jechuufis she's a doctor akkas jettee jechuudha. Okay? Doktorri hojiin qabameera siin jedham ta'u tokko yookiin immoo atiitu namaan jedha. Akkam jechuudha akkas jechuun Ingiliffaan. The doctor is busy now. The doctor is busy. Okay? Doktorri hospitaala keessa jira jedhame Ingiliffaan. The doctor is in hospital. Maal jenne? The doctor is in the hospital. The doctor is in hospital. Okay? I see a doctor. Ani doktora nan arga.
Okay? Doktorri na gargaara. Okay? Jechuu barbaadde the doctor helps me. Okay? Yoo doktorri na gargaareera jechuu barbaadde immoo paastii goote the doctor helped me. Idiitti dabalta jechuudha. Help ka jedhu irratti helped. Akkasitti idiitti dabalta jechuudha. Doktortichi baay'ee nama bareedaadha, nama gaariidha jechuu barbaadde the doctor is good. The doctor is good person. The doctor is good person. Okay, akkas jennee jechuudha. Inni ta'an waa'ee narsiiti baranne. Narsii jechuun gargaartuu mana yaalaa keessaati. Narsii jedhamti. Narsii jettee siyaamuu dandeessaa jechuudha. So akkasuma narsittiin tuni gaariidha jechuu barbaadde the nurse is kind. Yookiin immoo akkasuma nama dhiyaatu nama gaarii akkasuma jechuu barbaadde nama gartee nama dhiyaatu kan akka hiriyaatti si dhiyaatee si wajjin taatu taate akkasuma jetta jechuudha. The nurse is friendly yoo jette amma narsittiin michuudha yookiin immoo baay'ee nama dhiyaatu nama gaariidha jechuudha isinis. Narsiin qoricha kennitii jechuu barbaaddes the nurse gives medicine. The nurse gives medicine. Akkasuma narsiin hojiidhaan qabamtee jirti jechuu barbaadde the nurse is busy. Akkuma reefu the doctor is busy jennee jechuudha. The nurse works every day. Narsiin guyyaa hunda ni hojjetti. Narsiin dhibamtootatti hin haasofti jechuu barbaadde the nurse talks to patients. Okay? Narsiin ijoollee yookiin immoo daa'imman ni gargaarti jechuu barbaadde the nurse helps children. Narsittiin hiriyaa kootii jechuu barbaadde maal jetta the nurse is my friend. Narsiin san hiriyaa kootii jechuu jirti jechuudha. Narsittiin seeqxee jirti jechuu barbaadde the nurse has smiled. Akkasuma itti aanee ka barannee waa'ee meedisiniiti. Meedisin jechuun qoricha jechuu eegate this is medicine yoon jedhe maal jechuudha? Kuni qoricha jechuudha. I need medicine. I need medicine. Qoricha maal ta'a na barbaachisa. The medicine is good yoo jette hima salphaadha jechuudha. Qorichi gaariidha. The medicine is in the box yoo jette qorichi sanduuqa keessa jira. Maal jenne? The medicine is in the box. The medicine is in the box. Yoo jette qorichi eessa jira? Sanduuqa keessa jira. My mother takes medicine yoon jedhe haati koo qoricha fudhatti. Itti aansinee waa'ee peeshantii ilaalle. Peeshantii jechuun dhukkubsataadha. Nama dhukkubsataan okay, namoota hospitaala keessa cicciisu kana jechuudha dhibee kan qaban. Okay? Fakkeenyaaf the patient is sick yoon jedhe dhukkubsataan dhukkubaa jira. Okay? Jechi sick jedhu dhukkuba yeroo sanatti jiru yoo ta'u patient jechuun maqaa namicha dhukkubuuf kenname akkuma doctor ka jedhu namicha wallaanuuf kennameeti jechuudha. The patient is in the hospital yoon jedhe dhukkubsataan hospitaala keessa jira jechuudha mire akkasi. The doctor helps the patient. Doctorri dhukkubsataa maal godha ni gargaara jechuudha. The patient needs medicine yoon jedhe dhukkubsataan maal barbaada? Maal isa barbaachisa? Qoricha. The patient is resting yoon siin jedhe maal jechuutti jira? The patient is resting. Dhukkubsataan maal godhu jira? Boqochaa jira. The patient is feeling better yoon jedhe the patient is feeling better ka jedhu. The patient is feeling better. Akkas jedha akka xiqqisho faranjii godhame. The patient is feeling better. The patient is feeling better. Dhukkubsataan wayyaawaa jira. Itti fooyya'aa jira jechuudha. Itti aansinee ka laalle waa'ee pain jechuuti jechuudha. Pain laalaa jechuudha waan si laalessu yookiin diraa sitti jirtu jechuudha. Okay?
Fakkeenyaaf laalaa yoo qabaatte qaamni kee yoo si dhukkube iddoo wayii I have pain jetta. I have pain. Na dhukkubaa jira yookiin na laalataa jira jechuudha. My head hurts. Mataan koo na dhukkuba. The pain is strong. Laalichi baay'ee jabaadha jechuudha. Baay'ee cimaadha. Akka malee si laalachaa jira jechuudha. Yookiin immoo the pain is small. Laalaan sitti jirtu xiqqoodha. The pain is small. Laalichi xiqqaadha jechuudha. I feel pain yoo iddoo laalaatu natti dhagahamaa jira. The doctor check my pain yoo iddoo doktorri iddoo na laalatu na qorachaa jira. Yookiin na qorata. Yoo checking yette na qorachaa jira waan ta'eef so the doctor checks my pain yoo itte doktorri iddoo na laalatu na qorata jechuudha. The medicine helps the pain you know. Qorichi dhukkuba hir'isaa yookiin immoo akka dhukkubbiin sirraa deemu si gargaara jechuudha. The pain is gone yonjeo. Laalaan deeme yookiin na dhiise yookiin dhiise deeme jechuudha. Laalaan dhiisee jira. Dhukkubbiin badeera jechuudha. Yoo fakkeenyaaf ammaan tana wayyaawaa jiraatte laalaa si jirturraa maal jetta? My pain is better now. Amma laalaan sun wayyaadha. Fooyyeera jechuudha.